Ashamaa akkam jirtu daawwattoota chaanala kana jala jirtu hundi keessan baga nagaan dhuftan isin jedhee barnoota har'aa keessatti akkaataa daataa saffisa hin qabne yookaan immoo intarneetii saffisa hin qabne takka saffisa dabaluu dandeessan jechuudha. Bilbila keessa yeroo fayyadamtanu daataa yookaan waayifaa isin fayyadamtan saffisa hin qabu yoo ta'e haala kamiin akka daataa yookaan immoo intarneetii isin fayyadamaa jirtanu saffisa guddaan akka itti fayyadamuu dandeessan yookaan immoo saffisa isaa haala isin itti dabaluu dandeessan isin agarsiisa. Guyyaa har'aa kana saffisa daataa yookaan immoo waayifaa haala isin dabaltanii itti fayyadamuu dandeessan saffisa daataa keessanii jechuudha. Haala isin dabaltanii itti saffisa isaa dabaltanii itti fayyadamuu dandeessan isin agarsiisa. Isiniin jecha warri chaanala kana hin beekne warri haaraa taatan gaa subscribe tuquu hin dagatina. Akkasuma laayikii tuquun sekoondii takka yookaan immoo waa takka isin tursiisu laayikii tuquudhaan na waliin turaa isin jira. Daataa gaa yookaan immoo waayifaa takka daataa takka yeroo fayyadamaa jirtanu saffisaan appilikeeshinii buufachuu barbaadda yookaan immoo saffisaan isiniif hin buusu yoo ta'e appii isiniif hin buusu yoo ta'e yookaan immoo isiniif hin dalagu yoo ta'e saffisaan bilbila keessan jechuudha. Awwalan maal gochuu qabdu? Bilbila keessan irraa gaa yeroo inni appilikeeshinii saffisaa isii bu'uu dide yookaan immoo dalaguu dide bilbila keessan irraa awwala pileestoorii irra seenu hangaa akka appilikeeshiniin gadi isinii bu'u yookaan immoo appiin gadi bu'uu dide sana gabbifachuu barbaaddan pileestoorii irra seenu hangaa mallattoo piroofaayilii tokkodhaan gaa siitingi kan jennu seentu siitingi erga seentanii niitwoork parmiishin bakka jennu jedhatti bakka niitwoorkii kana seenu hangaa appi daawunloodii kana waan irratti daawunloodii godhachuu barbaaddan ni keessu yoo waayifaa ta'e waayifaa yoo daataa ta'e daataa kan jedhu kana yookaan immoo waayifaa kan jedhu irratti kanneen lamman irraa waan irratti daawunloodii godhachuu barbaaddan irra ni keessu jechuudha. Haala kanaan gaa appii takka daawunloodii eega godhattanii saffisaan isin dalaguu yoo dide jechuudha. Tokkoffaa saffisa guddaa isin karaa isin intarneetii yookaan immoo daataa keessan dabaluu dandeessan inni faayidaa guddaa qabu. Siitingii bilbilaa seenu hangaa daataa keessan gaa akka inni saffisaa isin dalagu siitingii erga seentanii connection kan jedhu awwalaa ni tuqxu. Achirra bakka awwalaa isaa irra tuquudhaan gaa connection irra eega tuqxanii mobaayil niitwoorkii kana ni tuqxu yeroo tokkaaf mobaayil niitwoorkii kan jedhu kana irra tuquudhaan gaa haala kanaan siim kaardii lama yoo keessaa qabaattan siim kaardii lama isinii baasaa tokko yoo qabaattan tokkuma isin agarsiisa jechuudha. Kanaafuu siim kaardii tokkoon sana gaa irra gatuqxu tokko awwalaa kanarraa siim kaardii tokko irraa qabda yoo ta'e siim kaardii irra gaa yeroo daataan saffisa isin dabaluu yookaan immoo hojjechuu ka 3G yookaan immoo 3G 2G jedhu irra kaa'uudhaan achi kaatanii isa oliitti deeftu jechuudha. Maaliifuu yoo inni gara gadii kana jiraate ka awutoo laayit kan jedhu kana yookaan immoo dhuma irratti saffisaan akka inni isinii dalagu ka awwalaa kanarra jiraachuu qaba jechuudha. Saffisaan yoo itti fayyadamuu barbaaddan achirraa kaasuun asirra keessanii ol jijjiirtu gara oliitti jechuudha. Yoo inni 4G isinii yookaan immoo 4G isinii dalaguu dide jechuudha. Lammaaf asirraa gaa eega sirristee kaatanii dudduubatti ni deetu mallattoo xiyyaa kanaan yookaan immoo dudduubatti deebuudhaan gaa kan mallee akka isin sirreessuu qabdanuu ammas kabraa asuma irraa otoo hin beeyin jechuudha. Access point name bakka jedhu kaa tuquudhaan access point name kana gaa haala kanaan isinii bana yeroo secha tuqxan gaa fiillafiitii tuqaa sadii ni jirti. Tuqaa sadan kaa tuquudhaan gaa receipt tuqaa sadii tuquudhaan receipt too difficult dha. Niitwoorkii keessan gaa yoo dhiqata akkasuma gaa saffisa dhabee jechuudha. Receipt nu gotu receipt kana gosa hin tuqxan isinumaa qulqulleessa waa tokko rakkoo qabu hin hojjeta jechuudha. Yeroo kana receipt yeroo isin gootan isiniif qulqulleessaa jechuudha. Yoo immoo dhiqata daataan gubbaatti isin ifuu dide asumarraa osoo hin bahin maqaa siim kaardii keessanii irra tuquudhaan gaa maqaa siim kaardii keessanii appineem kan jedhu kana kan jallaatti maqaa siim kaardii barreessuudhaan tuqaa sadii gubbaarra jirtu kaa tuquudhaan gaa maqaa siim kaardii eega barreessanii seef kan jettu isinii baasaa seef gootu jechuudha. Yoo daataan ifuu dide gubbaa kana irratti yoo daataan isin ifuu dide maqaa siim kaardii eega isin barreessanii seef gootanii daataan awwala ifuu dide sun isinii ifaa isinii dalagaa jechuudha. Ammallee riisiit gootuu ni qulqulleessitu jechuudha. Haala kanaan gaa saffisa daataa takka yookaan immoo daataan saffisaan isin dalaguu yoo dide haala kanaan qulqulleessuu dandeessu. Inni faayidaa guddaa qabu waayifaadhaa fi akkasuma daataa fayyadamaa jirtu yoo ta'e siitingii faayidaa guddaa qabu tokko ka niitwoorkii isinii qulqulleessuun agarsiisa. Siitingii bilbilaa keessaa gaa ola xaa'uudhaan gaa haala kanaan eega ola xoftanii about point kan jedhu macarashaa ni jira. Bakka about point isaarra ni tuqxu yeroo takkaaf. Achirra eega tuqxanii bilbila keessa irraa haala kanaa isinii banaa yeroo inni isinii bane gaa ola xaa'uudhaan gaa sooftarii fi kontaanti kan jedhu kana yookaan immoo walakkaa keessa riisiit kan jettu ni jirti. Riisiitii kaa tuquudhaan gaa daataa keessa saffisa hin qabu yoo ta'e daataan keessan jechuudha. Asirra dhufuudhaan gaa riisiit niitwoork siitingi bakka itti kana irra tuqxu jechuudha. Yoo daataan saffisa dhabe riisiit niitwoork siitingi kan jettu kaa tuquudhaan riisiit siitingi gootu. Yeroo isin riisiit siitingi irra tuqxan paatarnii bilbilaa isin gaafata. Paatarnii bilbilaa itti naquudhaan gaa riisiit gootu dudduubatti deebitu. Siim kaardii itti jijjiiruu barbaaddan mallattoo xiyyaa asirraa gaggaragalte tuquudhaan siim kaardii itti jijjiiruudhaan riisiit gootu yookaan immoo ni qulqulleessitu jechuudha daataa keessan. Akka inni saffisaan isinii dalaguutti jechuudha.
haala kanaan egaa qulqulleessitanii duddubbatti deebisanii egaa haala kanaan jechuudha daataan bilbila keessanii yookaan immoo intarneetii isinitti fayyadamaa jirtanuu saffisaan isinii dalagaa jechuudha haala kanaan. Kanaafuu haala kanaan qulqulleessuudhaan itti fayyadamuu dandeessu. Karaa biraa karaa isin ammallee itti qulqulleessuu dandeessan ammallee egaa bilbila keessa irraa siitingi dhumarraa bakka app bakka jedhu yookaan immoo app difficulty garra yookaan immoo application bakka jedhu kan nam takka application jedhee baasa. Achirra seenuu hanga applicationii bilbila irraa qabdan keessa sim card ka jedhee ni barbaaddu ola xaa'uudhaan. Sim card ka jedhee ni barbaaddu appii bilbila irraa qabdan jechuudha. Sana keessa gaa sim cardiin ni jira kunoo sim carditu sim card waan jedhes ni baasa. Sim card data itti fayyadamaa jirtan sana jechuudha. Yookaan immoo sim card bilbila irraa qabdan isaarra gatuquudhaan sim card isaarra gatuqxanii storage bakka jedhee irra gatuqxu jechuudha. Storage kana gatuqxanii clear cache yookaan immoo clear cache bakka jedhu kana ni qulqulleessitu. Clear data ittiin buutanu clear cache bakka jedhu kana ni qulqulleessitu. Cache jechuun qoshashaa jechuudha yookaan immoo virus jechuudha. Qoshashaa kan virus keessaa qulqulleessitu jechuudha sim card keessaa. Haala kanaan gaa data keessa yookaan immoo data saffisa hin qabne takka qofa eega qulqulleessitanii data keessa saffisa hin qabu yoo ta'e ammallee sim card lammaffaa irra tuquudhaan jechuudha. Sim card lammaffaa illee akka hammaa kana yookaan immoo akka hamma gootanii kaatan kana sim card lachinuu ka bilbila irraa qabdanu tokkoon irra tuquudhaan clear data osoo hin taane clear cache ka jettu jechuudha. Storage irraa eegasintanii clear cache yookaan immoo qoshashaa kana keessaa haqxu jechuudha. Clear data ni data dha akkasuma clear cache ka jettu kana haqxan bilbila keessa irra qoshashaa bada malee waa takka isin jala hirratu isinin jira. Haala kanaan yookaan immoo vaayirasii yookaan data keessan kan saffisa dhowwaa jiru irraa qulqulleessuu dandeessu isinin jira. Haala kanaan yoo itti fayyadamtan vaayirasiin bilbila keessan keessa yookaan immoo ka data keessan dalaguu dhowwaa jiru isiniif dalagaa waan immoo keessaa qulqulleessinaan isiniif hojjetaa isinin jira. Haala kanaan sim card bilbila irraa qabdan qulqulleessuu dandeessu yookaan immoo saffisa intarneetii yookaan data fayyadamaa jirtanu dabaluu dandeessu isinin jira. Ammallee kabiraa yoo dhiqata application adda addaa isin dalaguu dide jechuudha bilbiluma keessan irraa application adda addaa yookaan immoo appiin adda addaa isin dalaguu yoo dide bakkuma application seenu hanga appicha isin dalaguu dide sana permission itti kennitu. Permission jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf bakka kaameraa kana eegan tuqee keessa seenu hanga permission bakka jedhe asirratti ni argattu jechuudha. Bakka permission ka tuquudhaan gaa yoo dhiqata oonii ta'e jiraate allahu ni gootu jechuudha. Yoo dhiqata allahu irra hin jiraanne allahu gochuudhaan heeyyama itti kennuudhaan appiin sun ka duraan dalagaa hin jirre isinii dalaguu danda'a yookaan immoo isiniif hojjeta jechuudha. Haala kanaan sim card takka yookaan immoo data intarneetii isiniif dalaguu dide takka dalagsiisuu dandeessu yookaan immoo akka inni saffisa isinii hojjetu gochuu dandeessu isinin jira. Kabiraa siitingi bilbilaarra seenuudhaan yoo dhiqata bilbila keessan ho'ee isin cinqaaraate yookaan immoo saffisa ho'ee yookaan bilbila keessanii ho'atee bakka connection jedha awwalaa kanarraa siitingi takka isin agarsiisa. Connection irraa gatuqxanii moving connection yookaan immoo moving connection setting ka jedhu kana asirra dhufuudhaan asirratti device signing bakka jedhu kana off gootu yookaan immoo ni cuftu jechuudha. Kana yoo cuftan bilbila keessan akkasuma yeroo bluetooth fayyadamtan yookaan immoo yeroo data fayyadamtan ni ho'a bilbila keessan. Kanaafuu kana yoo cuftan immoo bilbila keessan ho'uu hin danda'u. Haala kanaan data takka ammallee data takka saffisa isaa dabaluu dandeessu yookaan immoo akka inni saffisaan isin dalagu gochuu dandeessu isinin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa isin jecha barnoota kan keessaa waan isinii galuu jiraatu komantiin barreessaa. Barnoonni guyyaarraa kanuma waa'ee data irraa kan isin agarsiisaa kabiraallee hedduun jira. Hanga guyyaa ittaanutti walitti deemnutti nagaan tura akkasuma waan isinii galuu jiraatu komantiin barreessuu hin dagatinaa isin jedha.